زاراني أنا صدق شفتيرتي ربي وان سيبتشا هادوبتو القار سينما ما كما نمني سلكي فور دايكا تكدوبتشو دبيت إنجلي والله ما كمان برجعتي جزيل ألتي ما للناس لأنما مو دوتي قلتي مو وانجة تويتي تستلا ستونا كاليسا فول أكنا كرا قلفتا نرى لوكتا جتودا نتي حاسوفتي بقى كسي وانا يترجع كاميرا شوفت بوجد يعني كاميرا شوفتي كسي نتي حاسوفتي يدين كن هندي كونجاي الرامتي يجودا كنين هندي راكونجاي رامتي ملكي نما وانجة نما هندا يجودا والله ملكي نما وانجة نما هندي ما شكل الرامتي sila mo yatimal inni sila dibe man si kabeyu sila mal inni jennam bakkalal dibe haga ammatitti qama nama wagga sadi keessa jiru jechuun isin maanu yoan bakka gaafinatti ta'e rabbuma wallahi lubbu isi bicha isi haa afiyu an malaka dubbadhulle malaka dhulen beeku akkasittu yuteette miidiya makana irratti nambaasina bakka an hindu ayo du'e ana duuti bilisummaadha ميديا رت نمبازين أتبوتي والله ميديا رت ونمبازين بقى نانجت ربي كفدة ما لك لمبي قنمني أما شاشة منك يسا أنمني تير قلة هنجرو أما نافي داني صدق إلى الجو نافي فين جرتي أن نمني بيجر ربي كنافي خديرتي نافي نس فين ونو جو فين جرتي أما جودل تقول جولين نيراتي نجراني ijoolleen sunniin islaama soo gamtaadhaan dhaqanii ilaalanii abdii kometiin tokko faatillee jiranii dhaqanii ijoolleen sunniin gamtaadhaan osoo dhaqanii ilaalanii ilaaluu ni danda'anii quban qaban ta'ee osoo dhagayanuu daban ta'ee ani hin beekne wallaahi billaahi rabbumaan bichaa waan isii haa dubbatu ani matan na dhukkuba wallaahi. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. ما كيف جرتني وعليكم السلام ورحمة الله جرتني يا ساعتي أما بايع تينا سيم جتي برجعت له زي لما سديت تسنوها فورا باسطها سويت ملك زي تكونا سوندنديت اوكي قال ما سويت دبدي فتي قال سويت دبدي يا أما لالي أما أتي أما واني كن هنتهو هرك ربي جرا لمينا ما وانو ما هاقو مدن ديني وان دن ديني نمني يقول أماني نفسي هرك ربي جرا كان سبب ما أكا إلمنا ما جيسوف مالي بوروف أكا تنغاب بيني at least وان كان غوني هاقا دن ديني كينا ويان namni bar guyyaan isaa yeroo gahu du'uun isaa noolu immoo kadu hindu akka jedhantu jiraata kanaafuun amma waan akkasii yaadiini atillee ufin cinqeeni sammuu keellee biiziin godhin argite yoo akkana jettee immoo namni immoo gargaarsa kana harka irraa qabata waan akkanallee naaseena amma isin qarshii harka haa qabattu qarshiin bira haa gahu walaa kaansarillee haa ta'u walaa dhukkuba biraallee haa ta'u guutuma guutuu qaama isii kana maashina keessa galchanii cheeka gootu akkasi dhukkuba namaa beekan malee amma isin bar rakkoo qarshii waan qabduuf dhukkuba isii hin beektu isinu kanaaf waan akkana naaseenaa jechuu kiyyaanii gara kiyyaan akkas jedha waan fiqoo والله دوغاكيتي فاتي اما هوسبيتال ليسي نعم مثلا سو انياجي كسطاچو እናንታው እንደዚህ ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ስትናገሩ ሰው ደግሞ እንደዚህ ቆነማ ለምን ረዳለው የሚል ነገር ይመስላል ነው ሶ አይሰራም እንደዚህ ነገር አታወሩ ኢንሻአላህ ዱአይት ጎና ከሀፊ አከሲሚቲ والله مالك دبر لهم بيكم يوم قوتن قدام دتويو غرغر سمان كوني akka gargaarsa wannoota eerarkaa hin nafne abra kune dolar $300 boy hagalchinu jedheera altasa akkam biyya baqaa jira hin beeytan namu jireenya qaba mallayni ku dolar $300 kunillee jireenya qaba ani duran dandoo godheera bar ufii kiyyayyoo sontaane hiriyoota kiyya nama na dhiyaatan irraa kaddee fi dolar $300 biyya galchisiisee fi jira jechuudha ufii kiyyayyuu jechuudha argite na himtee turte haati seenaa sa'aatii san jechuudha
Anin beta Zara akkuma tasin dura ijoolleen koyeeti maqaa Zaaraatiif admaana godhan anatti gaafa koyeetiin jiru sanillee jechuudha. Maqaa Zaaraatiif waa meeqa akka taane argite jechuudha yeroo sanillee jechuudha gaafa isin dhukkubsattee jette kanallee waa'ee isin ijaa maal akka ta'e beeku namni tokko caafu nama biraa. Nama asli waan ofii wanna anamma akka kaatariititti ijoollee waliin guuruu fi barbaannaa har'a Biniyaamii waliin jechuudha. Ijoollee nama birrii 50 fa'aa birrii 100 fa'aa kenniti. Sun immoo bootaa tokko hoo ergan malee bootaa garagaraatti faayidaan qabdu beektanii. Enna sanii fi har'ammoo no akka kaatariitti guuruu fi barbaanna. Yaani birrii dhiqqoollee haa taatu kuma lamallee kuma hiriyaa wallahi keessanitti dubbadhumaan naan jedha Fatiyaanoo hiriyaa isii hin turre meete Nasriinoo hawwiinoo hiriyoota isii hin turre. Ansi mo'achiin dubbachuutti hin turre urga gaafsaniiti. Naan jedha namni beeku meeti isaanii maal hin dubbanne waa'ee isaanii wallahi akkas naan jedhanii jechuudha. Annaaf saniiti massimo waliin jira. Yoomsi jalaa. Hin beeka garuu hoo Anin beenu wallahi dubbadhus mee yaada faate anamma gaggaafiin ta'e tokkoffaa irratti waa'ee qarqaarsaa kanarratti qarqaarsi kun akkaataan inni itti deemu nu dhibee jiran tokkoffaa maali yoo jettanii fakkeenyaaf qarqaarsa kana yoo qarqaarame namni bilaash ittiin maqaan nama baduun gaarii miti qarqaarsa bu'aa namaa qabu tokko qarqaaruudha fakkeenyaaf boramma qarqaarsi deemu ka Zaaraa hin jireedhan ka itti aanu sabti itti aanu immoo ka ustaazatti jiran sigalemi waan kana garuu fakkeenyaaf Oromoon tunillee waan barbaadde yoo taate osoo xiqqishuu isii sagalee namaa dhageessisanii Zaarallee amma fakkeenyaaf qarqaarsi kun gaafa qabamu san sagalee ta'anii fi awwala beeksisa godhaniitiin waan tokko qarqaarsa waan gaarii tokko waan isiin sunillee fayyaa san irratti gartee ittiin fooyya'uu dandeettu yoo godhanii fi irra gaarii fakkaata malee akkanumatti ol kaatanii qarqaarsa guyyarraa qarqaarsuma jettan maqama gartee aymarra taa'u malee qarqaarsummaan mucattiin tunillee argattu hin jiru qarqaarsummaa isheetti kullee argattu hin jiru akkanatti. Maaliif qarqaarsa kana akkatti wal jala buusuun barbaachisan akka mataa keenyatti gaafedha nama fakkeenyaaf qarqaarsa sheekonni illee bor iftaane jettan Zaaraan bor jettan kamiin qarqaaree kam dhiibna nuti moo Oromoo miliyoona 60 dandeettettanii qarqaarsa ustaazaa jechuudha dheengadda gadditidani malee dheengaddi gad dhufe malee qarqaarsi ustaazaa gaafa haasofne ni beekta usme as keessa turte isaa as keessa turte Fatiyaan ni jirti mollaayitiin ni jirti jechuudha. Gargaarsa Zaaraa kana yoo maasee bar torbee dura iidiin kaleessa jedha akka addaa kana isinitti himee bar nama hundattuu jechuudha argitanii. Gargaarsa ustaazaa dheengadda jechuudha. Waa'ee ustaazaa kan lafaa kaasaniitiin dubbatanii dheengaddaa jechuudha. Ka isii hoo achi dura ture jechuudha. Anamma jechuudha aslitti maafimee haa gargaaramtuu jedheen guyyaa kana hin jenneeni hojjetii kana gargaaruu qabna jennaan tole hayyee jedhe. Isini gaafa duraatu birri tikeetti dhabdee gara biyyaa galte asliidhaa fi falmatatu bira dhaabbatee jechuudha falmataa dhugaadhaa jechuudha gaafadhaa jechuudha birri tikeetti san jechuudha namni irraa muree tikeetti sanii akka gara biyyaa galtuu fi wanna jedheetiin ture asliidhaa jechuudha hin beekaa jechuudha argitanii yoo Nasriin beeku dhabellee ayidoonno ani hin beeku Nasriillee gaafa inni dheengadde kitaaba eebbisiisu kun Fatiyaan as jirti nama 1,000 biratti ola seennee guyyaa sabtiidha qarqaarsa Zaaraatitu jira. Zaaraa bira haa dhaabbannu. Kitaaba maqaa Zaaraatiin kitaaba ni bitadhaa jettee turte mollaayitu ola seentee jechuudha. Nasriinis quba qaba. Dubbattee turte meebii guyyaa san caacataadhaaf yoo dhagahuu dhabe ani hin beeku jechuudha. Argitanii? Kana caala ishii maal godhaan mee maal godhuu danda'a? Mee wanni an godhuu danda'u maal inni na himaame mee maal godhuu danda'ani? Ishi mujattiin tun hadda kuftee nu malee nama qabdi toraasii poost godhuun ni oola. Koi. Isunuma warra kaayiroo kana bira jira. Tokko wal bira jirtan. Bilbila walii qabdan. Sigalee waan kana erga gochuu deemtan walii mari'achuu qabdan tokkoffaa irratti. Maaliif qarqaarsa kana gaafa gochuu deemtotillee mucattiin tun akkana jettee aslii itti dawwaltee yookiin manatti itti raquu dandeette. Naannoo tokko galtanii Usme asli jira hin beeka abbaa isii caala obboleessa isii caala itti dhiyaata hin beeka ka'umsarraa qabee hin beeka kaleessallee gargaarsisee jira waggaa lamaan durallee gargaarsisee jira bira dhaabbatee jira qarqaarsa maqaadhaa waan birrii 1,000 fakkeenya qarqaarsa kana maaliif akkamii walirra qabarree fi tabeettu keessaan bilbilee itti haasayeera makiinaa bilbiltee haati faatee natti hin himne haa jettu mubaarak itti himuuf mubaarak waa'ee Oromoo keessaa bahee jedhe kabira eenyutti himuu dhabdee haati faatee. Okay, akkas taananiin aslima beekan irra qabe jechuudha ka erga akkas taate qarqaarsa kana walirratti namni fideetiin darrabee jedhe asliidha jechuudha akkas taanan.
Abo Beri mana ijazati si hadar abdu inshallah Usmiye akasi miti dubbini fatintane. Abo na don jar sirra qabam te bi idhnillah al-karim edana si hadar rabbus. Ina da amin je akasi miti Usmiye. Bakka beera miti saaru karo so darbata ila damun dandene jiran. Usmiye akasi miti yarani rakkachu isi beka. Walin hasofnelle. Ana fi hati Fatima na walin beitani minamin kajetuni. Namni biyya kana ku walin argu beita silkinu walin argu. Ana magize isi bilbilu isin bizida yookiin rafte yoo annaa dawwaltu walin agaru si galee miti. Irran kaayanne keerla si dhabaqataan kaayiroo tasa malee walin argu si galee kafa gootin irra wal argu. Amma rakkoon jiru maalinni ta ustaazaa tuni gadduma isaan poosti goonan akkuma sappiraayizii wayii dhufte malee namni quba qabu hin jiru. Sini galee miti. Ani immoo akka asliititti guyyaa saftii kana gargaarsi jiraachuu quban qabu. Dheengadda bar laayibir osoo jiru saftii geemii wayii jiraate wayii akka dheengaddaa san uummataan ammallee walitti bu'a. Saftii goona saftii maboruu kana goona ijoolleen gasirra jirtu miira keessa galtee namni achi jala jiru jennaani badaa saftii kana namni sadaqaan jiraatu dhooltu geemii yoo jiraate booda asliin nurratti qabeeyyinnatti iyyanii akkuma tapha dheengaddaa wayii guyyaa saftii kana namni jiraa jedhan osoo laayibirra jiru. Komentii jalatti barhaati faaxee faanti zaaraa beellamanii gargaarsisuu hedanii naan jiran. Komentii jalatti ufii gaafadhee dhagee obboleessoo. Malee ayyee bakka erga akkas ta'e amma gizee uummanni miira keessa jiru kanatti yeroo amma achi dabarsine torbaan dhufummootu gargaarsa biraa kunum ka mubaarak faa qabde jira ka artistii. Kanaaf yeroo uummanni amma bokokeetiin miira keessa jiru kanatti ka ustaazallee alhaduma san haa ta'uu jedhan. Ayyee alhaduma sanuun eegin jenneen nu ka ustaaza karaa feesbuukatiin gargaarsisuu eegalle akkaawuntii banne. Si galee miti namni akka ustaazni miilan deemuun barbaanne isaan akkuma kamituu konkolaataan deemanii wannoo jedhan barbaadan ustaaza gargaaraa jira. Si galee miti. Tun immoo fayyaa rabbiiti. Tanallee mootu namni rakkataa bira dhaabate ufumaa fi lubbuu ofiitiif waan ta'eef bira dhaabate. Si galee miti. Kana waan ta'eef gargaarsi ustaazatii fi kazaara walin qabatu. Si galee miti. Walin qabatu guyyaan mootu anatu gaafate injira yennaan yoom goonura yennan bakka haala dhuma godhinaan jiran ummata jedhe kiisa kiyyaa qabaadheetiin kennaaf hin jiru sa'aatii